dhaggeeffadhu natu siin jedhe. Daabboon koo poosti ta'e jettee daabboon koo onlaayinii irra feesbuukii irra yuutuubii irra aane jettee sammuu teenshinii keessatti akka hin galchi baga poosti ta'e daabboon kee. Goota ati goota dubartii dhugaa rabbii goota jaalalaa goota dubartii jechuun si eenyullee kan sitti qixxaatu eenyullee kan sitti gitu hin jiru. Daabboo koo namni arge jettee waa takkallee eenyullee karoora keerraa kaayyoo keerraa duubatti si deebisuu hin qabu. Eenyuyyuu taanaan kan daabboo ija isaa kanaatiin hin agarre hin jiru. Namni daabboo hin agarre yookiin immoo daabboo dhungadhee hin beeku jedhee as bahee harka habaasu. Kanarraan ala namni tokkollee irratti hin caaffariina. Dhugaa rabbii ajandaa godhatanii as deemanii achi deemanii kuni ajandaa ta'uu hin danda'u. Ajandaa kan ta'uu danda'u ajandaa biraadha. Nagaan daganne nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan golaaf mandara jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanaal Abeeloof anaa dhufuu baga nagaa dhuftan. Warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuun laayikii fi sheer gochuun itti lixaa isiniin jechuun barbaada. Egaa akkuma beektan Abeeloof guyyaa har'aa mata duree maalii nuu qabattee dhufte yoo jettan jechuudha. Wanta haaraa miti wanta torban kana guutuu qilleensarra nanaanna'aa ture jechuudha. Innis obboleettiin keenya jechuudha. Dogoggora xiqqoo tokkoon hatamtee daabboo ishee hiriyaa isheef ergite sababa kanaatti gastiin qabame tiktookii irratti yuutuubii irratti hunda irratti odeessamaa ture. Ani garuu dhugaa waaqayyooti viidiyoo irraan ejjenne jechuudha. Numaan dhaggeeffadha viidiyoo sana. Viidiyoo sanas ija kootiin argeera jechuudha. Irruma ilaaleetuman callise. Garuu itti yaadee yeroon ilaalu jechuudha ilma namaa ta'e. Ilma dhiiraas haa ta'u, intala dubaraas haa taatu, ilma namaa ta'ee kan hin dogoggorre addunyaa kanarratti tasa hin jiru. Eenyullee ani dogoggoree hin beeku kan jedhu hin jiru. Nuti dubartoonni immoo gaafa nama jaallanne, nama tokko gaafa jaallanne tokko hin amanna. Lammaffaa immoo dafnee garaa laafna. Gara laafettiidha. Dubartiin gara laafettiidha. Dhiiratu irra garaa jabaata malee. Gaafa garaaf laafne immoo akka qaldiitti miti kan nuti garaa laafnu. Garaan keenya yeroo laafu akkuma harmi keenya gadi rarra'u lapheen keenya rarra'a jechuudha. Akkasumallee immoo garaan dubartii sooftii bishaan lixe. Sooftii bishaan lixe jechuudha. Sooftiin tokko gaafa bishaan lixe bishaan sana keessa baasee itti fayyadama yoo jette never hin danda'amu. Jirbii bishaan lixe jechuudha. Kanaaf iyyuu dubartiin hin dogoggorti. Maaliif dhiirri tokko gaafa dubartii tokko jaallatu lubbuu tiyya, onnee tiyya, qaalii kiyya, ati tiruu kiyya eenyullee sirraa adda nan baasu yoo du'a ta'e malee. Addunyaa kanarratti anaaf ati adda baanee jiraachuu hin dandeenyu. Yoo duuni tokko yookiin balaan tokko dhuftee anaaf siitiin adda baaste malee namni eenyullee adda nu baasuu hin danda'u. Kanaaf iyyuu fedhii kan kiyyati naaf guutii kan ani siin jedhe naaf guutuu qabda. Yoo isheen illee lakkii wanti kun wanta safuudha. Wanta kana siif guutuu hin danda'u. Ani akkamittiin safuu kiyyan eeggadha. Akkamitti waan kana sirratti ergaa. Boru yoo namatti ergite yoo namni arge maal nuun jedha. Akkamitti ija namaa baannaa iji maatii keenya maal nuun jedha. Bor ilmoo keenyatu sarchi godhee arguu danda'a. Ilmoo keenyatu nutti qaanfachuu danda'a. Maatii keenyatu biyyarraa argee nutti qaanfachuu danda'a. Fira keenyatu obboleessa keenyatu haadhaaf abbaa keenyatu dhagahee bor ija nama baachuu dadhabnaa jettee otoo isheen jettellee yaaki ani waan kanayyuu sammuu kee keessaa rimuuvii godhi namni takkitti anatu baasa moo meesitu baasa hin jedha isa har'a sobeetiin meeqa viidiyoon meeqa na bira jiru eenyumatu gadi baasa atoo kan kooti ani yoo kan keeti erga anaaf ati lamaan keenyuu qaama tokko taanee eenyutu viidiyoo kana baasa jedha. Gaafa yoom gaafa jaalala sobaa onnee isaarraa si jaallate. Gaafa yoom gaafa duuba keerraan goree akka saree duubaan nama nyaate jedhan akka saree duubaan nama nyaatu jechuudha. Inni akkasii dhiira kamillee bakka hin bu'u. Namni akka kana gantuun akka kana dhiira akkamillee bakka hin bu'u. Namni haga bifa isaan ga'u bara. Namni duubni isaa bareedaa keessi isaa samaa tortoraadha jechuudha. Namni kun immoo nama sammuun isaa ajeessaa nama waa takka yaaduu hin dandeenye. Har'a daabboo obboleettii kanaa yeroo inni gaafa ishee jaallatu daabboo ishee sana ilaallatee itti toleessa. Har'a gaafa onlaayinii irratti gaafa ishee jibbimu onlaayinii irratti daabboo obboleettii isaa gadi baasa. Bor intala qaba inni. Intala dubartii alcha. Jaallatus jibbus. Daabboo obboleettii intala isaa sana arge.
haadhasaa daabboo haadhasaa godhee dhungatee ba'e. Eenyullee kana haaluu hin danda'u. Eenyullee kana ara'a jechuu hin danda'u. Daabboo haadhasaa sana dhungateetu gadi ba'ee gurbaan kun. Obboleettii qaba. Daabboon sun daabbooma obboleettii. Daabboon hunda keenya daabboodha. Daabboon amma poosti ta'ame jechuudha. Hanshii bichaa miti. Han dubartoota addunyaa kanarra jirtuuti jechuudha. Haa dogoggortu iyyuu malee. Isheen dogoggortee haa ergituufi iyyuu malee. Haa ergitu yoo ergite immoo bor jireenya naa ta'a jettee yaaddee ta'uu danda'a. Hin beekamu. Maaliif wanti tokko otoo hin yaadamiin billichi je'ee nama harkaa ba'a beektaa. Namni otoo itti yaadiin hin dogoggora. Wanti tokko otoo hin beekiin nama dogoggorsee turee buleet immoo namaa gala jechuudha. Ani mucayyoo kana dhugaa dubbachuuf otoo nama takka tokko otoo nama tokkooti nama aaree nama teenshinii keessa otoo jechan taane tokko namni tokko jechuudha. Hojii wanta tokko je'ee waama takka irratti si arrabsee jechan taane sitti baasee hagam akkasii ceepha'u sammuun namaa jechuudha. Namni lubbuu isaatillee baasuu haga deemuuti jechuudha. Mucayyoon kun immoo otoo bor firri koo argee obboleessi koo obbolaan koo maatiin koo kana argee ani boru ija maatii kootti argamuu hin qabu. So kanaaf iyyuu lubbuu kiyya lafa kanarraa balleessuu hin qabatu jettee lubbuu mucayyoo kanaa badee dhugaa waaqayyooti. Seenaa guddaadha jechuudha. Darbee immoo namoonni gastii qabdanii, namoonni gurguddaa taatanii, gastii qabatanii, gastii waa'ee daabboo odeessitan. Sheem kun qaaniidha. Akkamitti waa'ee kanaatu akkamitti baatanii gastii qabatanii akka nama guddaa karaa kobbortaa keessan uffattanii irraa dubbattu. Hanniitii kee akka niitiin kee daabboo qabdu beekta. Hanniitii kee irraa dubbachaa jirta. Akka obboleettiin kee qabdu beektan. Obboleettii kee irraa akka intala bukkee irraa qabdan. Intala kee irraa dubbachaa jirta bara. Ajandaa miti kun. Kun ajandaa ta'ee gastiin qabatamee taraa itti darbamee irraa odeeffamu miti. Dhugaa nama taazabsiisa. Heerqi nama godha. Waa takka illee bakka na fooloo borgil bixisirraa jettuuf jechuudha. Namo gastii san irratti namoonni dirgimi je'ee namni hamma kun taa'ee aggeeffatu maal barumsa wayii tokkotu aggeeffattee faayidaa tokko qaba jechuudha. Kun aggeeffachuun mataa masaatiin cubbuudha. Waan kana ilaaluun mataa masaatiin cubbuu hin ejjiinaa jedha. Hin ejjiinaa kan gara ejjummaattu nama geessa jechuudha. Viidiyoo sana ilaaluun bakka isheen dogoggortee yoo namni tokko kufee akka namichi sun lafarraa kufee ka'e akka namichi sun lafarraa hin kaane irratti dhagaa gadi guuruu akkasumatti ture. Gorsuu qabdu turtan. Warri har'a gastii qabatanii obboleettii keessan irraa caaffartan yaa obboleettii keenya akkas taatee dogoggortee jirta. Dogoggora takkaaf haa ta'u. Lammataa ittiin deebi'iini. Waan kanatti jettanii gorsuu qabdu turtan malee gastii qabatanii irratti caaffartanii maqaa ishee gadi baastanii isheenuu rabbii dhugaa rabbiin siniin cimtuu dubartiiti. Cimtuu jennaan cimtuu akkamiiti malee otoo nama takka tokkotti yookiin qoricha ugee yookiin haadha haqee yookiin immoo sammuu isaa dhaban malee namni hamma kana jedhameetillee isheen garuu qarbeettu siniin sa'a. Dhugaa rabbi qarbeettu siniin sa'a 5 4 3 ergeera maaltu sin galchi jette. Ergeera itti amante miti. Nama gastii keessan cufattanii mana keessan hojii keessanitti maaf gadi hin ba'i. Hamma intala namaarraa teessaniiti odeessitan jechuudha. Nama dogoggora irratti. Hamma kana teessanii ajandaa walitti sassaabdan uummata nagaa qe'eef qabeenya isaarraa ka'e nama waan dhuguu waan uffatu abee kanaaf maaf sagalee hin ta'in. Hamma kana taatanii gastii walitti qabdanii maaloo eebotaa tokko maaloo beelaa tokko gargaarre. Hamma kana maaliif hin je'i? Nama meeqatu har'a waan gorora isaa bishaan xabbii tokko abee gorora isaa kakkatti liqimsu abee rakkatutu jira jechuudha. Garuu kana ejendaa godhatanii daabboo maal ta'e daabboo darbee moo jechuudha. Manni daabboon eessaan darbee manni qaamni saali'iiraa handubaraa eessaan darbee jedhanii aggeeffatu. Han abaluu gadi ba'ee, han eenyuu gadi ba'ee, han eenyuu gadi ba'ee of jala laalaa dhaqaa oshuu dhaqaa of jala laalaa tokkoon keenya baannee jira. Nuti warra dubaraa nurra jira daabboo nagaa laalaa akkuma tokkuma koonshiit. Hani an abaluu dhiiras ajandaa barbaadanii an abaluu gadi ba'ee kun an abaluuti an abaluu akkasii. Maal isaa kana ajandaa godhachuu dhabdu isheen dhugaa waaqaa qaanii mee saba biraa laalaa mee sabni biraa waan akkasii nama waliin je'a. Yaa Oromoo keenya dhugaa waaqaa iddoo itti caba argitanitti iddoo fafa namaa argitanitti hir'uu ilma namaa argitanitti gililililil jettanii itti yaadu. Sabni biraatoo ta'e garuu
otoo dogoggoraniitu keessaa wal gorfatu kana gadi hin baasan nuti kolfu yoona jechuudha dhugaa rabbi oromoo waliifuu xaqamtu waliyyuu nyaatti waliyyuu posotti waliyyuu walirrattuu kaati nuti garuu walirratti ba'aa ta'uuf tokkoffaa wal ceepha'uuf tokkoffaa wal diiguuf tokkoffaa wal ijaaruutiin immoo sadarkaa umaarra kan jiru kun warra oromoo ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf beqa itti yaade yeroon ilaalu baay'ee tokko na jibbisiise. Ol na heqqaqe jechuudha dhugaa waaqaati. Viidiyoo kanarraa ejjechuu iyyaanne garuu mucaan kun maal taati laati kan jiru gurri kiyyachi dhaggeeffata. Mucaan kun ufajjeestimoo maal taati kan jiru gurri kiyyachi dhaggeeffata. Intala sana sila tiktookii banee gaafan ilaalu dhugaa waaqayyooti in sirbiti. In sirbiti harka kiyya akkanatti cab ishee fi godhee harka koo cabee fi irraa ba'e jechuudha. Leencaati korman jedhee dhugaa maqaan nu tolchite. Akkana kunoo dubartiin dhugaa waaqa bagatte eeggite goota jaalalaati jaalatte dhabde kalaas maaloodha rakkoonsa. Erga jaalatte ergiteetiin namni hajaarraa qabu hin jiru. Goobazii intalloo jirti jedhee viidiyoo irraa hojjechuuf jechuudha. Jirti intalli waan of balleessite illee qabdu jedheetiin viidiyoo irraa hojjechuu dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf siniin tana adaraa keessa of sattara wanti darbeera isa ofutti of eeggannoo. Warri ajandaa gurguddaa miidiyaa gurguddaa qabdan immoo gadi baastanii waan baalagee akkasii lammataa dubbatiina cuqqaalaa shaffanaa oksaa kalas obboleettii keessanii gorsadha. Namni tokko yoo gorsame hin deebina. Hin deebine hin jiru, hin dogoggorre hin jiru, hin deebine illee hin jiru. Hundumtuu oksaadha malee waan kana kan hin godhu hin jiru. So kanaafiyyuu yaada fi qeeqa asirratti ani dubbadhe irratti yoo qabaatan komentii jalatti naa barreessaa. Isiniin jedha yoo isinitti tole immoo laayikis godhaa, sheeris godhaa, sabskiraayibis godhaa. Gatii isin baasisuun qabu. Yoo fedha keessan ta'e turtii gaarii isiniif haa ta'u isin jaaladha isin kabajaa yoo dogoggora dubba'eera ta'e immoo na of kolchaa ifama isiniin jechuu barbaada.